Assalamu alaikum. Kabajamtoota hordoftoota keenya har'ame oduu ajaa'ibaa kan qabadhe isinii kee jira. Dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa gubbaarra Google AdSense Itoophiyaa keessatti kafaluu dhaabee jira yaada jiru. Sooshaal miidiyaa kana gubbaarra olii gad deemaa jira jechuudha. Oduun kun dhugaadha moo soba kan jiruun adda sii baatu dhufe. Oduun kun guutumaa guututtuu oduu sobaati jechuudha. Itoophiyaa keessatti Google AdSense kafaluu dhaabee jira kan jiru guutumaa guututtuu soba. Maaliif jennaan warra Itoophiyaa keessatti Google AdSense fayyadamu caalaa dhaabbata Google AdSense tu faayidaa guddaa asirra biyya sanarraa argata. Kanaaf sababa malee akkanuma lafaa kaanii faayidaa isaanii guddaa sanas hin dhaabanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo kan dhaaban taates notifiikeeshina iimeelaa si erganii bakka adda addaatti Google AdSense keessaan notifiikeeshina si seena. Amma sababa lola adda addaatti biyya adda addaatti advertaayiziin YouTube gubbaarratti beeksisni deemu dhaabbachuu ni mala. Hogguusan isaan maal jedhanii si ergan biyya kanaa sababa lolli kana jiru jecha viidiyoo kana irratti beeksisni hin deemu. Kanaaf viidiyoo biyya tana keessatti ilaalamu kafaltiin hin jiru jettee si beeksisa. Akkasuma Itoophiyaa keessatti illee yoo kan dhaabu taate sababa akkanaatiif Itoophiyaa keessatti kafaltiin akkana dhaabamee jira jeeti nama hundaafuu notifiikeeshina ergee miiseejii keessaan ergaaf jechuudha. Kanaaf miiseejiin keessaan dhufee hin jiru akkanuma lafaa kaaniituma rakkoo teeknikaa isaa mudatteef Google AdSense Itoophiyaa keessatti dhaabee jira yaanii hawaasa burjaajeessuu jiran jechuudha. Rakkoon teeknikaa ni jira yoo kan jettan taate rakkoon teeknikaa ni jirti. Rakkoon teeknikaa yeroo abdeet godhan amatatti waan abdeet godhan jecha sooftiweer isaanii rakkoon teeknikaa isaanii mudatti dhaabbatuma hundaa jechuudha. Rakkoon teeknikaa isaa mudattee fi ammas seera isaanii yoo ati kan hin guunne ta'e riijekti suuruu danda'an. Sanuu warra Google AdSense haaree amma banicha jiru jechuudha. Warreen duraan Google AdSense banatanii Google AdSense isaanii approve ta'ee jiru waan akka rakkoo takka illee qabu hojjechaa jiran maallin isaaniitti illee kafalamaa jira. Warra haaree amma banan immoo itti deebisaa warra yaalan kabanameef ni jira jechuudha. Haga amma kan beekutti warra irra deddeebi'ee yaala kabanameef ni jira. Ammallee riijekti godhanii jira. Sanumaa yoo irra deebitee yaaltee deddeebi'ee keessa siif banaa jechuudha. Kanaaf oduun kijibaatiin hin gurgurjaayinaa yuutubaroonni keenya caalchaa hojii keessan itti fufaa Google AdSense Itoophiyaa keessatti kafaluu hin dhaabne kafalaati jira. Caal jettanii bareedanii hojii tasan dhaabdanii abdiin kutinaa isin jechuu barbaada. Warroottan oduu akkanaa himtanis osoo oduu qabatamaan taane uumama xiqqoo takka dhageessanii hawaasa keessa facaastanii nama murjijaajeessaa isin jechuu barbaada. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.